السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيالا كبجمتوتا في دقيقتوتا في دعوتوتا كينيا هرأ مركز زبير بن عوام الراكي ثم اسمي قبني دهاني جرا قبي خنا خنيسي وجين تورو أني مكان كو حياة إبراهيم جام قاما قلبي نهردفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش मैं गाफी कॉपी कनती ओसो हिंसेनी गाफी वाये एन्युमा केसनी वाये मन कुराना इसिंगा फनेनु इस्कनी खर गाफी खैन्यति चेना أنا مكان في كلاس أبرزات لنا مركز الزبير درست مركز الزبير معه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما كان في سمية إبراهيم الجامعة درست مركز الزبير معه. hayyee barattuu kilaas Abdurrazaaq irraa waa gaafachuu barbaade akkaataa mana barumsaa fi mana quraanaa keessatti maal fa'aa baratamame? مركزة كيسة سمية درسهم لغة دبسو درسو دبسو كتابة حروف حرفي عقيدة في وانتو تجارة نبرنا. እሺ ሱመያ አብዱረዛቅ ሱመያ ኢብራሂም ይፈማ ሱመያ ኢብራሂም akkaataan ustaazoonni keessan itti barsiisan akkami? akkaataan ustaazonni keenya itti nu barsiisan haala gaariin nu barsiisanii haala nu qabanii hordoffii hedduu qabanii nurratti ammas deebisee haalaan isaan itti nu barsiisanirraa ka'ee waan hedduu barannee waan haraama ta'e ka halaala ta'e agarree waan halaala ta'e ka haraama ta'e agarree ustaazonni keenya laffaatii hedduu nurra laffaanii harka masgiida biraa fi kanatti illee yoo ilaallee masgiidni kun hedduu nu gammachiise hangama kiyyaatiin hedduun gammadee qaraatiin asitti manni markazni asitti dhaabamee asitti qaraatiin eegalamtee ustaazonni illee ustaazota ciccimoo nurra kaayamee alhamdulillah haalan nu barsiisanii jazaan isaanii jannat firdoos rabbi haa kafaluuf. Hayyeeka deebiin keessan kan nama gammachiisuu fi kan nama dinqisiisuu fi dhaloota boriitiif kan barnoota kennuudha. Haa ta'uutii mee har'a ammoo gaafii soomanaa irratti gaafii tokko isin gaafachuu barbaada. Waan ji'ni rahmataa, ji'ni soomanaa, ji'ni ramadaanaa waan dhiyaatee jiruuf uummata kanaaf waan isaanii hin galiif immoo waan isaanii gaafii ta'e akka nu ibsitan carraa isinii kan barattuu kilaas Abdurrazaaq irraa eegalla. Soomana jechuun maal jechuudha? Soomana jechuun namoota murtaa'aa ta'anii yeroo murtaa'aa ta'e keessatti nyaataa fi dhugaatii fi wantoota soomana cabsan irraa fagaachuu. Namoota murtaa'aa yoo jennu nama biyya jiru, nama hin dhukkubsatiin fi nama soomana san soomanuu danda'u kan ta'anidha. Asirratti soomanni kan karaa godhamee sodaa rabbiidhaan namaan leenjisuudha. Sumayyaa Ibraahiim. Soomanni namoota akkamii irratti dirqama ta'a yookaan waajiba ta'a? Soomanni kan waajiba ta'u nama ballagee yookaan kan umrii itti gaafatamummaa gahee akka shari'atti waajibatti ta'a. Itti gaafatamummaa gahee jechuun namni islaama ta'e tokko soomana kan eegalu amata 7 irraa eegalee ta'uu qaba. Kan barsiifamu jechuudha. Namoonni tokko ilmaan kiyya ni miidhamanii yoo soomanan ni miidhamanii ja'anii waan yaadaniif soomanuu dhorku. Kunimmoo kan miidhaa isaanirra ijoolleerra dhufite. Akkamitti yoo jettan soomana osoo hin baratiin jalarraa ka'ee osoo hin baratiin gaafa bakka gahee jeetti soomanuudhaaf itti ulfaata hin baranne waan xiqqeenya irraa ta'eef akkasumas wantoota soomanuu isa dhorkan kan hin jirre kana jechuun akka heeydii fi nifaasaa irraa qulqulluu ta'uudha nama dhukkubsataa akka hin taanee fi nama dadhabaa soomanuu hin taane tahuu dhabu fi kan kana fakkaatan.
Hayyee galatoomi Illaasa Abdulrazaaq. Soomanni seenuun maaliin beekama yookaan maaliin beekuu dandeenya? Soomanni seenuun kan beekamu waa lamadha. Inni jalqabaa baatiin Ramadaanaa argamudha. Inni lammaffaan immoo ji'i Shaabaanaa yookaan immoo Heexoon 30 guutuu. Eshi gaafii shanaffaa. Arkaanni soomanaa meeqa? Arkaanni soomanaa 6. Isaanis tokkoffaan Islaama tahuudha. Lammaffaan ballaguudha bakka umrii itti gaafatamummaa gahuudha. Sadaffaan aqlii qabaatuudha. Afraffaan soomanuu dandahuudha. Shanaffaan biyya jiraachuudha. Jahaffaan heydii fi nifaasa irraa qulqulluu ta'uudha. Eshi Iklaas arkaanni soomanaa meeqa? Arkaanni soomanaa Shaafiyyaa biratti 3. Inni jalqabaa niyyaa. Niyyaa yoo jennu mataa keenya sammuu keenya keessatti yaadnee wanta goonu. Inni lammaffaan of qabu. Of qabu yoo jennu wanta soomana balleessan irraa fagaachuu. Inni sadaffaan namni soomana san soomanu jiraachuu. Maalikiyyaa biratti 2. Inni jalqabaan niyyaadha. Inni lammaffaan immoo wanta soomana cabsu san irraa fagaachuu. Hanafiyyaa fi Hanbaliyyaa biratti 1. Innis of qabu. Of qabu yoo jennu wanta soomana balleessan irraa of qabachuu yookaan immoo fagaachuu. Hayyee namoonni soomana hiikuu hayyamamuuf eenyu faa'i? Namoonni soomana hiikuun hayyamamuuf nama torban manguddoo dadhabdee soomanuu hin dandeenye. Tokkoffaan lammaffaan nama dhukkubsataadha. Sadaffaan nama imalarra jiru. Afraffaan dubartii ulfa qabdu. Shanaffaan dubartii daa'ima hoosiftuu. Jahaffaan nama beela'ee akkaan beela'ee yookaan dheebateef cinqame soomana hiikuudha. Soomana yoo hiike torbaffaan nama lubbuu wayii baraaruudhaaf jecha soomana cabsuun isa barbaachise. Eshi warroota kana keessa namni qadaa hin kafalle namni qadaa kafalu ni jiraa? Ni jira. Isa lama malee warri kun hundinuu qadaa ni kafalan. Lamaan tokko manguddoo dadhabdee soomanuu hin dandeenye. Lammaffaan nama dhukkubsataa dhukkubni sun doktora Islaamaa amanamaa ta'e tokko irraa dhukkubni kun fayyuu hin dandeessu yoo je'een malee soomanuu qadaa hin kafalu isaan jarri lamaan. Wantoonni soomana balleessan meeqa? Wantoonni soomana balleessan torba. Inni jalqabaan nyaata. Nyaanni yoo daguun nyaatame malee soomana ni cabsa. Hayyee nyaata gaafii xiqqoo tokko si dhiyeessuu barbaade. Foolii nyaataa yoo kuufatan soomanni sun baduu ni danda'a? Hin badu. Eshi waan tokko alalchanii osoo hin liqimsiin yoo hatufan taate soomanni sun baduu ni danda'a? Hin danda'u. Nyaata dhandhamanii yoo tufan soomanni ni badaa? Wanta gadi hin liqimsiin yoo hin jiraatin baduu hin danda'u. Lammaffaa dhugaatiidha. Dhugaatii fedhee haa ta'u yoo dhugaatii san daguudhaan kan dhuguu yoo ta'e malee soomanni isaa ni bada. Nyaata irra gaafii tokko si haa dhiyeessu. Bishaan afaanitti fudhatanii yoo xiqqoo turanii tufan yaani osoo hin liqimsiin. Hin badu yoo gara keessatti gadi hin dabarsiin yoo ta'e soomanni jiraata. Hayyee lammaffaa mana yaalaa deemanii ilkaan yoo fadhiisifatan taate soomanni sun baduu ni danda'a? Hin danda'u. Ilkaan dhukkubee yoo ilkaan san buqqifate soomanni baduu ni danda'a? Hin badu. Aduun akka malee itti ho'ee yookaan karaa deemee aduun sun haala malee itti ho'ee galee shaawara fudhatu taate soomanni baduu ni danda'a? Hin badu. Hayyee sadaffaa.
Sadaffaan jimaa'ii yookaan immoo yeroo ramadaana keessatti saalqunnamtii gochuu raawwachuu yookaan immoo raawwachuu. Hayyee jimaa'ii jalatti gaafii tokkoon qaba. Haati manaa fi abbaan manaa yoo hawaasni hubatan taate soomanni baduu ni danda'u? Hin danda'u. Hayyee afuraffaa Maniyyii ofirraa baasu. shanaffaa Shanaffaan of haqqisiisu. Yoo of haqqisiisu jennu garaa kurkumnee yookaan immoo harka of keessatti naqee yoo ofumaan of haqqisiisee soomanni ni badu. namni tokko dhukkubsatee yoo haqqeessu taate soomanni sun baduu ni danda'a? Hin danda'u. Jaaffaa wantoota Bakka nyaataa fi dhugaatii bu'an. dhukkubsatee yoo marfee kan fudhatu taate waan marfee fudhateef soomanni sun jalaa baduu ni danda'a? Hin danda'u yoo marfeen sun bakka nyaataa fi dhugaatii yoo kan bu'in. Hayyee namni dhukkubsatee yoo dhiiga fudhate yookaan fudhatte soomanni sun baduu ni danda'a? Ni bada. Namni tokko yoo funuune soomanni sun jalaa baduu ni danda'a? Hin danda'u. Torbaffaan osoo soomana irra jiran yookaan immoo osoo soomana saamanaa jiranii haydii yookaan immoo laguun yoo itti dhufe. Erga fajriin ba'ee yoo haydiin irraa dhaabbate dubartiin suni soomana san soomanuu feete haydiin osoo ishiin hin dhiqatin yookaan osoo xaarfatin fajriitti ba'e soomana kana itti fufuu ni dandeessi? Erga fajriin bahee booda dhiqattee soomanuu ni dandeessi. Hiraaba yookaan obboroo keessatti fajriin hin baanisee yoo nyaata nyaatu taate eega nyaatee booda akka fajriin bahee dabree yoo qabee kutee soomanni kun jalaa baduu danda'a? Soomanni kun ni ta'a. Garuu erga wanta san nyaatatee booda yookaan immoo erga sa'aan darbee akka beekee booda nyaata haa dhaabu. Waan aduun seenisee yoo haaftiru taate soomanni yoo haaftiru taate yeroo sanitti duumessa akka ifallee hin jiru dukkana waan ta'eef akka sa'aatiin jeessitti fakkaatee yoo haaftiru taate erga aftiree booda immoo akka aftirri hin geenye yoo beeku taate soomanni kun ni ta'aaf moo hin ta'uuf? Shaafiyyaa biratti qadaa ni kafalu. Garuu irra caalaan erga hin hazaanamin sa'aan hin gahin erga beekee booda nyaata san haa dhaabu. Yeroo soomanaa dubartiin takka soomana ishii kana fixuu barbaadde yaani soddoma kana addaan dhaabuu barbaadde fixuu waan barbaaddeef dawaa laguurraa ittisu yookaan heeyyiirraa ittisu yoo fudhattu taate soomanni kun jalaa baduu ni danda'a? Yeroo soomanaa ni dandeessi. Soomanni isaas ni qabalama. Garuu wanni kuni akka wanta isiin hin miidhe akka hin taane. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Galatoomaadha. Har'aan kana barattoota masjida Zubeer ibn Awwaam irraa yaada babbareedaa qophii babbareedaa qabatanii nuuf dhufanii asitti namni kana keessaa waan tokko yoo isa dhibe yoo jiraatu taate irraa hubatee jira. Galatoomaa siin jenna. Warri nu dhaggeeffattanis baga nagaan dhuftanii waamicha keenya kabajanii galatoomaa siin jecha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.